Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Subraawwantii keessan bakka jirtanitti nageenya rabbii isin bira jiraatu. Waa'ee paaspoortii wal qabatee jechuudha namoonni hedduun kan isaan dhuftanii duraan gartee waa'ee paaspoortii wal qabatee guyyaa irraa gadhiistaa maaliif dhaabdee naan jettanii gaafatan waa'ee sanii wal qabatee bal'inaan gartee isiniif qabadheetiin jira hanga dhumatti hojii turaadha. Namoonni gartee yaasuu birraa subscribe gootanii maatiin ta'in subscribe godhaatii maatii ta'an isin jira viidiyoo bakka dawwalli tuqa like share godhaatii namoonni duraan gaa dhugaadha. Duraan gartee guyyaa irraanis postiin godha ammaan tana wanni garteenis post godhu hin jiru. Naan jedhanii isaanumaatu gadhiisaa hin jirre jechuun ammaan tana yeroof dhaabanii jiranii saniifuu obsaan eeggadhaan isin jaachuunis akkanam tokkotti immigreeshinii keessa hin hojjedhu oduu qabatama walitti qabee isiniif dabarsa malee ana achi keessa hin hojjedhu gaayis malee isin jaanii warra keessa beekurraa hubadhete isaanis poosti godhaa hin jiran warra magartee duraan gartee poosti godhanii maqaa isaanii bahee jiru isaan qofa keessummeessaa jiran baay'inaan jechuudha garuu kan gartee oduu qabatama qabutti akka gartee itti gaafatamtuun immigreeshinii walii galaa akka yeroo dabre dubbate jechuudha warreen gartee kan dura gartee paaspoortii gartee galmaawanii eeggachaa jiran hanga deseembarii dhumaatti ji'a seenaa kan hanga dhumaatti kanneen xumurraa jettee waan jirtu jecha isaniifuu obsaan eeggadhaadha teekistii eeggadhaadha gama sooshaal miidiyaa khiyyaanis gartee yoo hordoftan gama feesbuukaatii fi telegiraama khiyyaanis yuutuubii khiyyaanis gartee yoo hordoftan telegiraama khiyya foloo godhaadha yuutuubii sabskiraayib godhaadha warri gartee sabskiraayib hin godhin sabskiraayib godhaadha feesbuuk ammoo foloo godhaadha waan qabatamaa isiniif hin gadhiisaa jechuudha.